reefi isaa manatti na dhufe waggaa 10 wayii ta'eera. Maalidha namni akkatti ba'u malee akkatti galuun beeku. Akkatti ba'u malee akkatti galuun beeku. Biyya keessattuu jechuudha. Daqiiqaa 5 keessatti waa baay'eetu uumama. Isinis maalidha akkuma kama nama kamiittuu intalli keessan akka jiraattu biyya san deemtee akka ishiin jiraattu ergitanii hiree ishii taanani akkuma hireetittuu deebitee dhufti. Fakkeenyummaa ishii kanarraa namni waa baay'ee barachuu danda'a waan taateef. Ruuti manatti nama guyyaa ishee hin beeka waan taateef. Inni guddaan jajjabina isin qabdan namatti tola. Jajjabaachuudha qabdan. Ijoolleen asirra jiran kun amma keetiroon ta'ee mucaa kana ta'ee jajjaboodha. Bilbilaa wal hubannaa barnuti. Yeruma kamiyyuu akka wanti kun darbutti harmiif abbaa ishee biraa akka hin dhabamne isin barbaada nuti. Akka kophaan taane akka yaada keessan galle. Yaadinaa jechuu barbaadeen. Maalidhaaf akkatti ba'an malee akkatti galan hin beekan isin jedheera. Biyya keessattuu waan baay'ee nu godhate. Jaalannee miti as gubbaa kateen madaa qabnu akkatti jirutu akka maleedha. Akka dubbannu kan nu godhu maal bilbila harkaa qabnuu fi daatuma kanallee waan gaariidhaaf oolchuudhaaf. Gaarii dubbannee waa waaqarraa argachuudhaaf jecha hundi keenyayyuu. Isinis immoo iyyuu carraan intala keessan mudate kun mana tokkoon isaa mudachuu danda'a. Rabbiin gaarii nu haa dhageechisu. Isin waliin jirra. Wanni nama gaddisiisu keessa seenan maatii kana rakkoo ta'u ijoolleen biraa mana keessa rakkinni adda addaa jiraachuun namatti dhaga'ama. Hundaa waaqatu godha, hundaa waaqatu fura. Akki namaa akka maleedha, akki rabbii waan guddaadha jechuu barbaadenan. Sinitti hin dhagamin yeroo kamiyyuu. Sinitti hin dhagamin. Taatee mataa isaa qaba namni hunduu. Anummaan as taa'u kun akkitti jiru akka malee. Dhugaa sinitti dubbachuudhaaf baay'ee waan nama gaddisiisu keessa namni qixa kee jiru hin jiru. Maa inni carraan namaa manaa bahee akkatti galu hin beeku. Kanaaf obboleettiin teenya isin argamti. Akkaataatti argamte rabbi nu waa fidu dhugaa ishii waa inaa barbaadu. Jajjabeessuudha qabdan keetiroonii fi amma mucaan natti mul'atee nagasaa na fakkaate kun mucaa wajjin taphachuu jalqabdassan waan gaggaarii yaada gaggaarii si waliin jiraachuun waan guddoodha bar. Maal amma rabbiituuf maqaa hiree mucaa kana wal agarre malee waliin agarru bar. Ambar mucaan ne gadda natti dhaadatee gammaa na barreessaara. Dhugaa isinitti hima. Ani garuu gaarummaadhaaf inni asirra taa'u ture. Har'a miti miidiyaatti fayyadamuu kan jalqabne. Garuu nama keenya miidiyaatti itti fayyadama. Miidiyaatti itti fayyadama. Miidiyaatti fayyadamnee wal fayyaduu hin dandeenye. Sagalee walii ta'uu caalaluu waan baay'ee wal oolchuu dandeenya. Nama taatee midhaan nyaattee sammuu kee duwwaa gootee rafuun maalii qaba? Namaaf taatee dhalootaaf taatee darbuudha. Waan gaarii dubbattee darbuudha. Waan gaarii hojjettee darbuudha. Kanaaf isin jajjabeessaa aga wanni kun xumura argatu siiruma daqiiqaa takka biraan dhabamina akka ammaa kanatti ilaalamatti toltanam. Yoo yaada keessa gala yaada keessa kan galle gootanii gaafa garagastii dhufan immoo waan dubbatamuun dubbannaa si waliin jirra jechuu barbaadeni. Isi yeroo kam wajji biraan dhabamina amma qalbii jijjiirachuudhaaf furmaanni rabbi harka namaa harkaa miti. Kanas inni jechuu barbaada hundi keessa warra sirraa yaada bilchaataa kennan kananaati biqiltuu hundi keessan galatooma. Namni haadha qabu gatii haadhaa beekuudha. Namni baay'een gatii haadhaan beeku. Harmee jechuun waan guddoodha. Harmee jechuun waan guddoo yeruma kamiyyuu namni haadha ofiitiin taane gatiin qabu hiikkallee hin qabu haadha ishee kana immoo jajjabeessuu qabdan ijoollee bira jirtu immoo wanumaanuu bira jirra jechuun barbaada turtii gaarii naa qabaadha naa jiraadha isin jechuu barbaada sin argina nan taa'uu danda'e namni duratti kan inni damma asirra gassiira sin argina akkatti isinitti tolee beeku obsa horattanis gubbaa taa'uun waan guddoodha. As gubbaa taa'uun jechuudha. Maa inni obsa horachuun keessan kun nuti tola nu gammachiisa. Namatu namaa furmaata. Silallee namni keenya namaa furmaataa miti malee. Namaa furmaataa miti baay'inaan hamaatu baata lafa kana gubbaa. Namni gaariin akkuma jiru, namni jabaan akkuma jiru, namni dabaan jira. Dabaan namaa bara baay'ate kana keessa immoo nama jabaa argachuun ulfaattuudha. Isin jechuu barbaadeen. Wanni isin galateeffachuu qabdan lafa kana gubbaatti mubaaraka akka dhumaatti waa inni haa jiraachisu. Nama namaaf ta'u rabbitu ta'aaf waan taateef nama sirriitti jala deemee nama rakkataa rakkoo oolchu beeka rabbitu rakkoo oolcha waan taateef kanaafiyyuu waa ulfaatu jechuu barbaada isin biratti mana kana keessa yeroo jirutti maalidhaaf eenyutu uf kennee akkatti namaaf bakka kenna hojjette ija rabbiitii fi humna waaqaatiin jaalatee miti namni hundi isinoo akkatti jabaattan immoo si faana jabaanna rakkataa baay'eetu barreessa sa'aatii sirra teenyu kana keechan. Nama hunda rakkoo oolchuu hin dandeessu hireetu nama rakkoo oolchisiisa hiree qabdi boleettiin keenya iyyuu gaarii ishii qofan waa dhageechisu maatii biraa sirumaan dhabaminaas siiruma daqiiqaa tokko san booda immoo kanaaf jajjabeeffachuudha gaarii nu waa dhageechisu jechuu barbaada waliin taa'aadha dirqama keenya walumaan baanaa gaarummaa hojjechuun ufumaaf sinitti nima gaafa walitti dhiyaanne seenaa baay'ee walirraa baruu dandeenya walitti dhiyaachuu dandeenya waa mataa ofii namni hundi madaa qaba quuqaa qaba rakkina mataasaa qaba isin immoo rakkinni kun rakkina addaa ta'e erga dhufe akkuma ta'etti keessa baana jechuudha. Gaafa namni gatan tare waa baay'ee namatti jabaatti. Gaafa namni kufuuf gatan tare
Wanni hunduu namatti jabaatti. Bara kana keessa waan baay'ee argine waan taateef. Waa baay'ee namatti jabaatti. Kan tola namaa dubbattus, kan rakkinatti namatti dabaltus, kan furmaata obboleettii keenyaa dhiistee furmaata biraa rakkina biraa dabaltu baata. Yeroo baay'ee gastii kana gubbaa miidiyaa hawaasa kanarra waa'ee ishee eega dubbatamuu qabee kan itti fooloodhaa boobsu baay'ee jira. Waa'ee ishee irraa dubbachuudhaaf. Garuu akka itti baatu malee akka itti galtu hundi ishiin beektu. Namni akkam ta'anu jedhu akka ta'u hin dhabu. Waa'een isaa akka godhu hin dhabu waan taateef. Kanaaf yeroo makamiyyuu hin gaddinaadhaas waliin jirra eenyumtuuyyuu waan fi facaasee hammataa dhugaan garuu ilmoo waaqati. Haqni yoomiyyuu haqaa dharri dhugaan baqa. Hiikka haqaa beeki murtoo haqaa seegi. Dharri urtoo qaba. Haqni murtoo qaba murteessi murtii haqaa dharri ufiinuu baqa. Kan dhara hojjettu dharri ufiinuu baqa. Jireenya garaatiif kan boruun dabarre dubbii arrabaatiif kan iji nagarre namaaf jiraatte dharaaf bakka laattee seenaa kee busheessi. Namaaf jiraachuu miti rabbiif jiraannaan haqni haqa. Yeroo makamiyyuu jechuudha. Suuta calala bishaan booruu kuusee har'as fira fakkaachaa meeqan nutti yuusee hunduma keenyattuu jechuudha. Garuu waliin ta'uu waliif ta'uun dirqama namummaaf dhalootaati waan taateef. Waan dhiiga obboleettii keenyaan gatiin dhugaa sinitti maas hin gaddisiisuun barbaadu malee miirri kee sirrii miti jedheen gaddaati ijoollee baay'ee natti barreessa rakkataa rakkoo hamaa keessa jiru baay'ee barreessa nu garuu nama rakkina keessa taa'ee sirraa haasa'u malee rakkoo keessa nama jiru mataan keenya jechuu barbaadina yoo akkasitti dubbannu waan beeynuun hawaasa tajaajilu namaaf taanee darbu gaarii hojjennee darbu furmaanni nu barbaada gaarii san immoo walumaan hojjennee argina walumaan barbaannee argina fakkeenyummaa guddaa qaba maatiin keessanii nu jiraadhaadha yeroo makamiyyuu maatii biraan dhabamiidhaadha isin nutti toltan waan taatanii fi dhugumatti dhiigummaan keessan walirraa dubbatanaan dhiigummaan keessan walirraa dubbata ijoollee asirra jiran kanaan maala fidee dhufaa gaafa waa inni jedhe maal walii waliin dabarsine isinitti himu an nama fakkeenyummaa baratan kitaaba furmaata jedhu nama barreesse ufiifuu nama furmaatan qabu nama daninnati wayyaanee kalee bitaasaa miidhee saa sadi wal faana hin ta'in dirqamni garuu saa saddeen na teechise gadda saa saddeet waa'ee keessanii wal qabate nama namni sagalee hin taane rabbi qofti sagalee ta'ee fi jiraachisuudha. Gaafa asirratti garuu dhamaan namaa asirratti mubaarak iftufaan jedhee dubbatu natti dhagaamaa ture. Maaliif natti dhagaame? Afaan miidiyaa wallaalan har'a fuula TikTok irratti osoo argaman nu dura bara wayyaan irraa jirra nama jajjabaa wajjin. Nama argaa dhageettii wajjin jechuudha. TikTokiin kun afaan badaa dubbata. Afaan Oromoo dubbata malee nama gubbaa jiru Oromoof quuqamaa waan biraati. Hin jiran ijoollee jajjabduu waan Oromoo irraa hubatan. Isin garuu hubattoota qabaachuun ijoolleen kun jiraachuu waan guddoo bar dhaloota teekinooloojii taatanii akkasitti asirra teessanii maatii fiduu nu bar gamnummaadhaa bar uf dhaqqabdanii jirtanii bar nu dhaggeeffattanii jirtanii bar qaruu ta'edhaa bar yoo sagalee sabaa ta'uu dadhabanii sagalee daa'ima ofii baddee ta'uun gaariidha bar siyaasa bar maalii qabaree kun siyaasa miti bar nama rakkate rakkoo oolchuun siyaasa miti gaarummaa hojjechuudha. Dhugaa rabbii guddoo galatooma irra guddaan keessattuu ijoolleen gara teekinooloojii kanaatti fidanii maatiiwwan kana nuuf fidanuu isinuu sun galateeffachuu qabna miti qaruu ta'edhaa qaba. Sila waa'ee hudduu taasaa oolta waa'ee lubbuu dhiistanii meeqatu waan kana hojjetaa oola meeqan nurratti dhara dalagaa oola waa'ee keenyaan beekin isin qaruu ta'edha maatii keessanuu gara na fidanii sagalee ta'uuf hin keessan isinuu nu galatooma nama galateeffatina nama hin galateeffatina seenan nama galateeffata nama garaa udaanii ija bishaanii marraa galateeffata seenatu si galateeffata waan ati hojjettuuf kanaaf nu jiraaddaa gaaddisaa hundi keessan nu jiraaddaa maatii kana biraan dhabamidhaa aga dhumaa si waliin jira hundumtuu sinii quuqamaadhaan asirra jiru hundu. Ijoollee yaada bilchaataa kan ijoollee dubartoota as keessa argaa jirtan natti dhagahame waa'ee harmee kiyyaa dubbachuu haadhaa bar meeqatu yuunivarsiitiitti asii ilma ishii akka barattu ergee yeroo maastar pilaanii kichuu cite ilmi dhiiraa meeqatu karaatti hafe meeqatu miira dhabe siyaasa biyya lafaarratti jireenya qonqotiif gaafa manaa ba'an garuu akki ta'an akka malee ta'uu danda'a carraan dhala namaa takkittuma jiraachuuf duudha hireen obboleettii teenyaa akka qabe kun mana nama hundaa jira. Rabbi si wajjin haa ta'u si faana jirra haga dhumaa nuyi miti ijoolleen keenya obboleeyyan keenya hunduu si faana jira sinitti hin dhagaamin nama meeqatu biyyuma keessattuu du'aa afaa dhabee awwaallachuu dadhaba jechuudha. Kuni garuu siyaasa miti dhala ofii obboleettii ofiitti sagalee ta'uun wal faana ta'uun ijoollumtu kunuu kan gara miidiyaa hawaasaa kanaas fidan waan gaariidhaaf akka oolchan barbaada. Amma obboleettiin keenya duratti yoo dubbatu si wajjin taphattu maal si'a namni itti fayyadama miidiyaa haala dubbiirra waan baay'ee itti dubbadhu baay'ee waan jiruufan. Nama kanatu bordhaloota ta'a. Nama kanatu obboleettuma teessan akka rakkinni irra ga'ee kana dubartoota biraati sagalee nu ta'uu danda'a. Yoo gorsame yoo miidiyaa hawaasaa akka itti fayyadamu bare yoo utumamaa deeme. Kanaaf naa jiraadhaa wal quba qabaannaa waan inni sababa obboleettii keenyaa kanaanuu wal barru rakkoo biraatiif illee waliin oolla waliif oolla. Kanaafuu
Waltubuun dhala namaatiif barbaachisaadha jechuu barbaadanii galatooma maaliif isin dagachiisuu barbaade yaada keessa waan galtanii isin taphachiisuu barbaade nama kan inni asirra taa'aa ture isin arginaan ol dhufe jechuudha. Keeturoon bilbila kiyya ayyee keessa wajji dubbachaa yaada wal hubachaa deemna waan nagaan hundan dubbatanii waan argan hundan dubbata waan taateef nu jiraadha jechuu barbaada. Warras jala jirtanis warras gubbaa jirtanis hundi keessanuu bakka mallatti guftaa daandii daraa lagaddu pippi bakka mallatti guftaa daandii daraa lagaddu biyyaaf gaachana ta'e imaanaa sabaa baaddu. Kan waliituu baachuu dandeenye baay'een namaa kan biraa badeeyyuu haqa isaa dubbachuu dandeenye. Dhugaan dharaan hin jigu dhugaa keenya tikfannaa. Dhugaadha wabiin biyyaa kan beeku dhugaa fiyyaa. Kan hin beekne hoo garaa isaati fiyya. Dhugaan takkittuma jechuudha. Hiikka haqaa beeki. Murtee haqaa seeki. Dharri murtoo qaba. Haqni murtoo qaba murteessi murtii haqaa dharri fiinuu baqa. Kanaafuu haqa san barbaanna haqni sun immoo kan nama gargaaru rabbii guddaadha. Fayyaan haa ta'a baay'ee namatti toltuu sin jaalannaa si waliin jirra yeroo kamiyyuu rakkataa nama keenya hunda waliin jirra. Waliif ta'uun dirqama. Midhaan nyaatee ka sammuu isaa duwwaa godhee rafu baatus namni jiraatti du'u baay'ee jira. Jireenya garaatiif kan jiraatee bar jiraatti du'uutu baate malee silaa namni waliin ta'ee waliif ta'uu qabaa isla. Akki keenya badaadha akki rabbii jabaadha jechuu barbaada. Si waliin jirra aga dhumaa si waliin jirra homtuun jiru kan rabbi jedhanii ta'a. Maatiin keenya nu jiraadha isuma kanatu harmeetiyya beeka. Haadha mucayyoo santu harmeetiyya. Mucayyoo santu obboleettitiyya. Kanarra baay'een dubbadhu. Naa jiraadha sin jechuu barbaada galatooma. Galatooma sinillee nu jiraadhaa. Sin jaalanna baay'ee sin kabajaa nu jiraadha. Waaqayyo kanumaan caala tokkummaa isaa nuuf haa kennu. Kaleessallee kan namni baay'een dubbachaa ture tokkummaa keenyadha. Ammas immoo tokkummaan keenya imimmaan keenya nurraa haqee jira. Dhuguma dubbachuudhaaf taanan namni gaafa akka kanatti gadi ba'ee akka kanatti dubbatee waan jiru nu hubachiisee isin bukkee jirra jedhu waan kanaa olii wanta barbaannu natti hin fakkaatu. Waaqayyo immoo inni guddaan inni hunduma beeku inni hunduma argu mucayyoo kana lafa ishiin jirtu reeffa ishiis yoo ta'e fayyaa ishiis yoo ta'e hin barbaanna nuti. Walumaan iyyuu nu haa gargaaruun jedha guddaa galatooma kabajamoo keenya dhuguma dubbachuudhaaf jecha isiniif hin qabnu. Guddaa isaa nu jiraadha waggaa kuma nu jiraadha galatooma. Ayyee jireenyi keenya waliin tola leel jennee jirra jireenyi keenya waliin tola yookaan maal gatii qaba nama jirutu gatii walii qaba waan taateef jiraadha ulfaadha fayyaana ta'a wal quba qabaannaa gaaddu siifan bilbila keetiroon taaftaaboo godhanii jeera funduraa firiijii keessan kanallee naa jijjiirtan wal geeddarra yaadas wal geeddarra dabbasaallee wal geeddarra. Aneenyuurraa xiqqootti si kannaan. Aneenyuurraa xiqqootti si daballu. Akkasii ni dabala wanni guddaan rakkoon qabu waan nuti toltaniif gaafa dhufnu